Hedduun keessan haala kamiin liinkii yuutuubii keenya tiktookii walitti hidhuudhaan sabskraayibara keenya guddifachuu dandeenya jettanii na gaafattanii turtan. Kun har'a viidiyoo gabaabaa kanaan haala salphaa ta'een waaniin isin hubachiisuuf hanga dhumaatti na waliin tura. YouTube channel yoo qabaattan liinkii isaa tiktookii walitti hidhachuu barbaaddan taanaan haala kanaa walitti hidhachuu dandeessan. Jalqaba gara aappii yuutuubii deemna. San booda YouTube channel keenya banna jechuudha. San booda erga aappii yuutuubii kana bannee booda gara channel keenyaa deemna. Channelin keenya fakkeenyaaf yuu kan jedhu kanarratti gidee kiliik goone. Asirraa channelin keenya yeroo nu dhufu view channel kan jedhu kanatu hina. View channel kan jedhu yeroo tuynu channelin keenya nuuf banama jechuudha. Erga channelin keenya bannee booda tuqaa sadeen gubbaarra jirtu sana tuqaa sadeen kana irratti gattuu hina. Tuqaa sadeen kanarratti erga gattuu hinee booda share setting watch on TV ta'uu tanaa jira. Kanneen keessaa share kan jedhu kanarra gattuu hina. Share kan jedhu irratti yeroo gattuu hinu maaltu nu dhufa? Waa sadiitu nu dhufa. Copy link, quick share, QR code kan jedhu nu dhufa jechuudha. Sadeen kana keessaa nuti kan barbaanne linkiidha waan ta'eef copy link kan jedhu kana irra gattuu hina. San booda linkiin keenya copy ta'eera jechuudha. Linkii YouTube keenya copy ta'ee jira. Amma linkii kana fudhannee garam deemna? Gara TikTokii deemna jechuudha. Egaa amma gara TikTokii deemne aappii TikTokii keenyaa banannu. Profaayilii keenya irratti gattuu hina. Profaayilii keenya erga bannee booda maal goona? Profaayilii keenya jalaa edit profile kan jedhu jira. Edit profile kan jedhu kanarratti kiliik goona. Liinkii YouTube channelii keenya eessa keenya iddoo links jedhu kanarra kaayyannaa jechuudha. Kanaafuu iddoo link jedhu kanarratti kiliik goona. Asirratti yeroo kiliik goonu website kan jedhu nu dhufa. Website kan jedhu kanarratti kiliik goona jechuudha. San booda paste kan jedhu dhufa. San booda paste goona. So channel keenya egaa YouTube channelin keenya linkiin isaa kana fakkaata jechuudha. Dhufee asirratti paste nu ta'ee jira. Amma maal goona? Save kan jedhu kanatu hina. Gubbaa kanarraa save kan jedhu kanatu hina. So save nu ta'ee jira jechuudha. Amma linkiin YouTube channelii keenya kana fakkaata jechuudha. Yoo if duuba deemnee ilaalle fakkeenyaaf profaayilii TikTok keenya irra dhufne yeroo ilaallu linkiin YouTube channelii keenya kana fakkaata. Amma fakkeenyaaf linkiin YouTube channelii kiyyaa kana kiliik yoo irra goone directii YouTube channelii keenya nu bana deeme. Fakkeenyaaf mee kiliik irra godhee yoo ilaale kiliik irra godhee haa laalu. Gara YouTube kiyyaa deemaa jira. Okay, kun YouTube keenya baneera jechuudha. Linkii YouTube keenya haala kanaan TikTokii wal qunnamsiisuu dandeenya jechuudha. Asumaanuu namoonni TikTok irra jirtan chaanala YouTube kiyyaa kana asumaanuu linkii kanarra gattuquudhaan dheeyxanii subscribe godhuu dandeessan jechuudha. Galatooma fayyaa ta'a.